Eebila 10 2026 oduu sibuunee Turkii yeroo kana isin biraan geenya. Dooniin Turkii qorannoo jalqabuuf buufata doonii Moqaadishoo geesse. Dooniin Turkii kan boba'aa galaana jalaa soqxee barbaaduuf ooltu eebila 9 buufata doonii Moqaadishoo ga'uu ishee miidiyaalee Somaaliyaatu gabaase. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad sirna simannaa jimaata eebila 9 2026 geggeeffame irratti argamaniiru. Qondaaltonni Somaaliyaa fi miidiyaaleen biyya keessaa gocha sana seenaa biyyattii keessatti yaalii barbaacha boba'aa galaana irratti taasifamu isa jalqabaa jechuun ibsaniiru. Kuusaan boba'aa sun sadarkaa daldalaatiin oomishamuun isaa yoo mirkanaa'e abdii diinagdee Somaaliyaa guutummaatti jijjiiruu akka danda'u amanama. Tarkiin waggoota kurnan darban keessa dhiibbaa Somaaliyaa keessatti qabdu haala jabaa ta'een bal'isaa kan dhufte yoo ta'u, meeshaalee bu'uuraa madda jireenyaa, tumsa nageenyaa fi damee qorannoo annisaa irratti investimentiin isheen taasiftu Somaaliyaadhaaf michuu idil addunyaa furtuu ishee taasiseera. Oduu ittaanuun addunyaa balaa beelaa fi qaala'insa jireenyaa olaanaatu mudateeraa jedhe IMF. Dhaabbanni maallaqa idil addunyaa IMF, baankiin addunyaa fi sagantaan nyaata addunyaa WFP balaa waraanaa ba'aa giddugaleessaa keessatti adeemsifamaa jiruun diinagdee addunyaa irratti dhufu ilaalchisee ibsa ariifachiisaa waloon baaseera. Dhaabbileen sunneen ibsa kennaniin walitti bu'iinsi sun gabaa annisaa addunyaa irratti jeequmsa kanaan dura hin argamne uumeeraa jedhan. Sababa sanaan gatiin boba'aa, gaazii uumamaa fi galteen qonnaa akka xaa'oo ol ka'eera. Kunis gatii nyaataa irratti dhiibbaa kallattii kan uume yoo ta'u, addunyaan rakkoo qaala'insa jireenyaa kanaan dura hin argamneen muddama hamaa keessa jirti jedha ibsi waloon ba'eessuun. Dhaabbileen kunneen addunyaan qarqara beelaarraa jirti kan jedhan. Rakkoon kun namoota biyyoota guddataa jiranii fi biyyoota hiyyeeyyii ta'an keessa jiran haalaan kan miidhu ta'uu ibsaniiru. Ibsichi itti dabaluudhaan biyyoonni dadhaboo ta'an rakkoo kana kan baatan yoo ta'u, balaan hanqina nyaataa fi hongee guutuu addunyaatti guddaa ta'ee mul'ataa jira jedheera. Ejensiiwwan sunneen furmaanni siyaasaa fi diinagdee hatattamaa yoo hin argamne rakkoon amma jiru gara rakkoo hawaasummaa fi diinagdee gadi fagootti guddachuu akka danda'u akeekkachiisa cimaa kennaniiru. Oduu xumuraatiin mariin nagaa Islaamabaad keessatti taasifamuuf ture adda cituun dhaga'ame. Dhaabbanni oduu Iraan Tasniim akka gabaasetti jilli Iraan magaalaa guddoo Paakistaan Islaamabaad ga'uu isaa gabaasni dhiyaate soba ta'uu fi mariin sun akka addaan cite ibseera. Kanaan dura jilli Iraan mariidhaaf Islaamabaad akka seene odeeffamaa ture. Mootummaan Iraan garuu gabaasa sana haaleera. Teheraan mariin kamiyyuu akka jalqabuuf haalduree ta'ee Israa'el weerara Liibaanos irratti raawwattu hatattamaan dhaabuu qabdii jechuun ifatti ibsite. Iraanii fi gama Ameerikaa Israa'el yeroof dhukaasa dhaabuun torban lamaaf kan Ameerikaa fi Paakistaan giddugaleessa godhate sun Liibaanos kan hammatu ta'uu fi dhiisuusaa irratti wal dhabaniiru. Ibsi Iraan sun kan ba'e jillitti aanaa pirezidaantii Ameerikaa JD Vaansiin durfamu dilbata dhufu Islaamabaaditti mariin eegala jedhamee wayita eegamutti balaa waraanaa naannichatti mudatu deebise jalqabsiiseera. Tasniim haleellaa Israa'el Liibaanos irratti itti fuftee jirtu hordofuun Iraan waliigaltee dhukaasa dhaabuu irraa ba'uu akka dandeessu akeekkachiiseera.